Akkam nagaa keessanii hordoftoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduuma jirtan hundatti sinaga qabu. Egaan hordoftoota keenya har'a gaafiiwwan namoonni koomentii irratti akkasuma karaa keessaatiin nu gaafatanii fi akkasumas ammoo fuula Facebook keenya irratti maxxansa tokko yeroo maxxansinu akkamitti akka namni share gochuu hin dandeenye yookiin isii mallattoo share yookiin afaan oromootiin qoodjetu san akkamitti akka irraa remove yookiin balleessinu ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenya maxxansa tokko yeroo maxxansitan fuula Facebook keessan irratti namoonni haa arganiyyuu malee share gochuu hin danda'an. Like nu godhu, comments nu godhu, garuu share gochuu hin danda'an. Isii kan akkamitti irraa akka remove gootanis ka wajjin ilaallu ta'a. Faallaa kanaatiin immoo namoonni Facebookiin keenya mallattoo share san hin qabu. Namoonni waan nuti maxxansinu yeroo maxxansa tokko post goonu namni share gochuu hin danda'u yookiin si share jettu san hin qabu yeroo ta'aniif viidiyoo kanaan dura hojjennetu irraa step 1 nuti jenne san yoo hordoftan kan deebisa isaa kan argatan ta'a. Duraan dursee warroonni chaanala Oromoo Saansaangii haaraa taatan subscribe gootu jechuudha. Erga haala kanaan subscribe gootanii as mallattoo bilbilaa tanas ni bantu akka viidiyoon tokko yeroo upload ta'e kallattiidhaan notification isin bira ga'uu fi hayee warri Facebookiin keenya mallattoo share hin qabu jettaniif deebisa isaa ka wajjin ilaallu ta'a. Viidiyoo kanaan dura hojjennee jira. Viidicha san argachuudhaaf erga chaanala keenya irra haala kanaan galtanii as iddoo viidiyoo seetu tanarra cuqaastu erga si gadi buutu jechuudha. Xiqqoo gadi fagaataa gadi deemtu. Erga haala bakka kana geettanii as iddoo kanarratti fayyadamtoota Facebookaa yoo taane wantoota kanneen beekuu qabnedha. As Facebook irratti waa 5 beekuun kan dirqama ta'u jedha. Viidiyoo kana yoo daawwattan deebisa isaa kan argattan ta'a jechuudha. Maxxansa keessan fuula Facebook keessan irratti yeroo maxxansitan public gootanii maxxansuu qabdu. Akkamitti akka public irratti deebisatan ammoo viidiyoo kanarraa jalqaba hamma dhumaa yoo ilaaltan deebisa isaa kan argattan ta'a. Akkasuma viidiyoo keenyas please like akka gootan isin beeksisna. Yeroo gara barnoota keenyatti darbin immoo fuula Facebook keessan irratti wanta tokko suuraa isaa ta'uu barreeffama garaagaraa yeroo post gootan akka namni share gochuu hin dandeenye mallattoo share san irraa remove gootanii maxxansuu dandeessu. Kana gochuudhaaf duraan dursa Facebook keessan irra galtu. Erga Facebook keessan irra haala kanaan galtanii as tuqaa sadan kanarratti yeroo takkaaf kilik gootu erga si xiqqoo gabbuutu jechuudha. Yeroo gadi buutan bakka kanarratti privacy shortcuts iddoo tan argattu asirratti yeroo takkaaf kilik gootu. Yeroo kilik gootan xiqqoo yeroo gabbuutan bakka kanarratti see more privacy settings iddoo tanarratti kilik gootu. Iddoo kanarratti erga kilik gootanii bakka kanarratti gadi buutu. As iddoo kanarratti limited who can see posts iddoo tanarratti kilik gootu jechuudha. Erga haala kanaan kilik gootanii as bakka kanarratti iddoo qalama diimaan barraa'e kanallee iddoo tanarratti kilik gootu jechuudha. Haala kanaan erga kilik gootanii as iddoo kanarratti ammas haala kanaanis ni dhufa iddoo qalama diimaan barraa'e kanarratti kilik gootu jechuudha. Amma erga haala kanaan xumurtanii jechuudha. Ergasii amma kallattiidhaan Facebook keessan irra duubatti baatu jechuudha. Mee fakkeenyaaf waan tokko amma ani haa maxxansu fakkeenyaaf mee Oromoo Saamsaang jedhee nama haa barreessu. Ergasii maxxansa kan amma mee fakkeenyaaf poostaa godhanii haala kanaan yeroo ani maxxansu bakka kanarratti ana biratti haa qabaatu malee nama biroo biratti immoo iddoo mallattoo share tana hin qabu jechuudha. Kana check gochuudhaaf bakka kana baana yeroo log out goone erga dhuftanii fakkeenyaaf profile keessan search gootu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma search goonu kino akkuma isin amma argitan share san hin qabu jechuudha. Share hin qabu maxxansa nama maxxanse kuni share hin qabu akkuma isin amma argitan share san irraa remove taatee jirti jechuudha. Namni like gochuu danda'a, comment gochuu danda'a. Haala kanaan irraa balleessitanii maxxansa tokko yeroo fuula Facebook keessan irratti maxxansitan akka namni share gochuu hin dandeenye gochuu dandeessu jechuudha.
egaan hordoftoota keenya barnoonni keenya kan arraaf isin qabanne kan ammaatiin hordofaa turtanidha. Viidiyoo dabalataatiif please channel keenya subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenyas like gochuun akka hin irraanfanne barnoota birootiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.